Bitootessa 24 bara 2015 jechuun guyyaa kaleessaa waggaa 5ffaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa bakka hedduutti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Magaalota gurguddoo naannichaa keessaa Shaashamannee, Amboo, Jimmaa, Adaamaa dabalatee magaalota hedduutti jiraattonni hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Aadde Lalisee Mangistuu jiraattuu magaalaa Shaashamannee ta'uu isaanii ibsuudhaan hiriira kaleessaa irratti akka hirmaataa turan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Goota shanan darban kana keessatti wantoonni gurguddoon hojjetamanii jiran. Gama nageenyaatiin, gama diinagdeetiin, fakkeenyaaf gama nageenyaatiin noon jedhu biyyattii keenya keessatti lola wayyaaniin Itoophiyaa irratti, lola kaasii irratti mootummaan nageenyaan hiikuu danda'anii jiran. Gama diinagdeetiin immoo wantoonni hojjetamanii piroojektonni adda addaa daandii Baalee irratti Soofumar yeroo dheeraadhaaf uummanni Baalee kan rakkachaa ture daandiin akka hojjetamuu fi holqa Soofumar akka daawwatan addunyaatti akka mul'atu karoorfamanii wanti hojjetamaa jiran baay'eetu jiru jechaadha. Hiriira kaleessa gaggeeffame irratti dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa Itoophiyaa sabdaneessa ijaaruu, Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diiguu kan jedhuu fi dhaadannooleen kanneen biroo hedduun dhageeffamaa turan kan jedhan jiraataa magaalaa Amboo ta'uu isaanii kan himan obbo Giruum Taaffasee waggoottan 5 darban keessa hojiilee hojjetaman jedhan ibsuudhaan fuulduratti dhimmi nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa hojii manaa guddaa mootummaatii jechuun yaada isaanii kennaniiru. Xinnooshii karaa nageenyaa kana amma karaa Mi'iraab Shawaa kana xinnooshii nageenyi baay'ee xinnoo rakkisaa ture amma fooyya'eera amma kunoo karaa fincaa'aa kanas fincaa'aa sukkaara faabrikaa irraa duratti makiinonni galanii sukkaara fe'anii amma galanii sukkaara fe'uu jalqabaniiru. Kanaafuu amma nageenya argamaatuma jira. Uummata kana wajjiniin walitti dhufanii karaa nageenyaa, karaa misoomaa, karaa adda addaa uummata mariisisanii waan uummata barbaachisu kan akka kunoo qaala'insa gabaa rakkina kan uummata kana irratti gochaa jiru isa mootummaan gara fuulduraatti uummata kana wajjiniin mariisisee gara fuulduraatti irratti hojjechuutu irra jiraan jedha. Guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni himanii jiru. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti jiraataa magaalaa Qobboo ta'uu isaanii kan himan maqaa isaanii eeruu kan hin feene jiraataan tokko akka ibsanitti guyyaa kaleessaa hiriira mormii naannoo sanatti gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru. አንደኛ ለወልቃይት ማንነቱ ጉዳይና ሁለተኛ ስለራያ የማንነቱ ጉዳይ በተመለከተ ነው። ሶስተኛ በመተከልና በወለጋ በኩል ያለከውን ህዝባችንን በፍቅር ተነስቷል። ተቆፋ ጋፊ ዋይ ኤኙማ ወልቃይት ለመፋ ጋፊ ዋይ ኤኙማ ራያ እኒ ሰደፋንሞ ወለጋ ፊ መተከል ኬሰቲ ዋይ ኡመተ ኬኛ ዱመኒ ላልችሱን አደኖን አገሲፈሜራ ኬሱማ ሀሜኙማን ወለገት ራወተሜ ፊ ማይካድራት ራወተሜ ኦሶ እንደገተምኒ ጋፊን ኤኙማ ኬኛ ረሬዮ ሶጅሩ mootummaan murtee otoo ittiin kennin hafuun isaa komii uumeera malee qaamni mootummaa mormuuf ba'ee hin jiru humna addaatiin hidhannoo hiikkadhaa jechuumaaf barbaachise naannolee kanneen biroo keessatti osoo hidhatanii jiranii kan jedhu gaaffiin keenya maaliif kun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessisne. Hiriira guyyaa kaleessaa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura ta'an paartii Koongireensii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame waladda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti waliigalteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru. Egaa akka keenyatti akka ilaalaa jirrutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekanni jedhamus warri siyaasa keessa jiranis akka waliranii wal gubbaatti bobba'uun kuni akkuma itti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyya bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana attamitti bultii akka attamitti itti fufuutu irra jira. Attamitti gara sirna dimookiraasiitti deemuu dandeenya. Waan kana gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkoo ishii itti fufa jechuudha. Warra bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaanii akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha. Kanaaf furmaanni maal ta'uu qaba? Furmaanni maajiik foormulaa biraa hin qabu. Waggattaanii biyya kanaa wal jeequu, wal ajjeesuu, wal hidhuu dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee
gara hojiitti ka'uu danda'utu irra jira. Itti aantu dura taa'aa paartii Dimokiraataa Hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahel Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru. እንደ ሀገር በጣም አሳዛኝና አሳሳቢ ወቅት ላይ መድረሳችን እጅግ በጣም ነው ማዝነው። Akka biyyaatti yeroo yaaddessaaf fokkisaa ta'e kanarra ga'uu keenyaan baay'een gadda. Bu'uurarraa kun hojii qaamolee hayyoota Oromoo fi Amaaraa kan ofiin jedhaniin kan raawwatamaa jirudha. Kun hojii saba lamaaniyyuu miti. Wanti kun sirnaan ilaalamuu qaba. Sirnichi kaadiree gurmeessa, kaadiree hiriira baasa, deeggarsa walitti qaba. Kun sirrii miti. Wanti raawwatamaa jiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamuu qaba. Gama biraatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.